Ibiddaan taphachaa jirtanii. Hundi wangoran malee yeroo ammaatti humnoonni siyaasaa Amaaraatis naannoon Amaaraa akka diigamu barbaadan. Dhugduba deemaa yaadadhaa waan waywachaa ture waggaa 7-8 dura. Bututaa jirtu kana kan addaan harcaasu laallachaa sirbaa jechuun hin barbaadu. Akka nama opposition tokkotti miti. Akka nama waan takka xiqqoo of duratti achi ilaaluu danda'utti wanni ani isaanitti himuu barbaadu. Waa'een golaa kun tasa gartee kaleessuma gadi bahuudhaan sarpiraayis nu godhe. Dokumentiin gartee fuulaa dhibba hedduu qabu karaa Jawahariin kan inni gartee gadi bahee asirratti Jawahar ibiddaan taphachuu jirtan jechuudhaan kan inni dubbate. Egaa dokumentiin kun gadi bahee waa'ee golaa kanaan wal qabatee hayyoonni adda addaa namoonni adda addaa yaada irratti kennachaati jiran. Mee viidiyoo Jawahar kanaa tokko waliin dhageeffannaa waa'ee golaa kanarratti yaada dhuunfaa kiyyaatti illee qaban abdabduu moobaala biraa bagara deebiidhaan gara chaanala kiyyaa dhuftan isin jira. Oromiyaa godina irraa golaan isa gartee kaleessa kutaa jedhamu san gara golaatitti. Akkasuma gartee kaleessa federaalizimii sabaa paarlamentii kan jedhamu suni gara gartee federaalizimii jedhamuutitti waa'ee lafti gartee kan nama dhuunfaatti kan jedhamu kanarra. Dokumentiin kun kaganaa irratti mari'atamaa irratti haasawamaa irratti gartee wal mormamaatiin jirutu gadi bahame jechuudha. Dokumentiin Jawahar qoodi kun gara fuula 700 qaba jechuudha. Waa'een golaa kun kanatu ta'amuudhaa deema. Kanarratti wal mormaati jiran kanarratti wal dubbachaatiin jiranidha. Mee jalqaba irratti haasawaa Jawahar haga tokko irraa dhageeffannaa. Viidiyoon Jawahar kun kan hedduu keessan bira ga'eeti jira jedheeti yaada. Dokumentiin kun Oromiyaa godinoota waan jedhan diigee gola jahatti qooda. Baha Oromiyaa, gola kibba Baha Oromiyaa, gola lixa Oromiyaa maal jedhanii akkasitti qooduudhaaf. Wanni kun akeekni isaa gara fuuldura wanni amma gola jedhamu kun naannoo akka ta'uuf yaadameeti. Naannoo of danda'e akka ta'uuf yaadameet qophaa'eeti kan deemamaa jiru jechuudha. Amman tana golatti jijjiirame golatti kan jijjiirameef kaayoon isaa immoo fuula duratti gara naannooti. Yoo kun ta'ame dhugaa baay'ee tokko nama sodaachisa. Jechuun amma fakkeenyaa fi gola jaha jedhame Oromiyaan bakka jahatti biyya jaha taati jechuudha. Oromiyaa bal'oo uummata bal'aadhaa kan jedhamu sun hafeeti Oromiyaan jaha taati jechuudha. Biyya jaha taati. Itoophiyaa naannoo Harargee jechuun ta'uu danda'a. Oromiyaa naannoo Arsii, Oromiyaa naannoo Booranaa, naannoo Wallaggaa waan jedhamu. Karoorri kun dhufeef garasitti deemamaadha. Sabboonummaan gartee golaa kun yeroo cimetti yeroo ittiin of dhaaduun golaa kunii fi akkasuma gartee ittiin wal dhaadachuun kun golaa kun yeroo jabaatetti gara naannootitti waggoota 7-8 dabran kana haa golli kun jiraatu haa baatu iyyuu namni gartee fakkeenyaa fi haa biyya ta'uu haa baattu malee akkaataa itti Baalee biyya Booranni biyya Baalee afaan Baalee dubbadha afaan Booranaa dubbadha akkaataan itti haasawu muummicha ministeeraa yeroo garagaraatitti dubbatuu fi akkaataan namni keenya itti keessa jiru alaabaa godinaa itti dhaabbate jechuudha. Itti gartee warra godina akkasii sadarkaa itti gartee wallaaltonni walitti gadi bahaniitiin Saawud Arabiyaa keessatti waan deemaatiin ture. Haga gartee sabboontonni adda addaa balaa Wallaggatti deemu akkamitti Harargee fiddan akkamitti Arsii fiddan akkamitti gartee achi fiddan hanga jedhamee ittiin dhaaratamutti namni waa'ee gosaa leellisuu alatti namni gartee waa'ee godinaatii fi golaa qofa leellisuurratti hanga deebi'etti jechuudha. Nama gartee uf taheetu nama ta'a hanga hayyoota illee itti addaan qoodatanii nuti uf taanaa nama uf taheetu namaaf ta'a haga jedhamu takka jechuun namni uf tahuun hamaachuu kiyyaa miti. Haala adeemsa yeroo gartee fakkeenyaaf ilaaltan wanni kun salphumatti waan ta'u isinitti hin fakkaatu sabboonummaan golaa kun yeroo cimetti jechuudha. Koflaatuma dubbannaaf jira. Ammas kanarratti ni yaadatumii gaazexeessaan kun kan inni dubbate. ጠቅላይ ሚኒስትር አብይኔን አይነት አካሄድ ስለማይሄዱ ነው እንጂ 10 ፕሬዚደንት አርጋ 10 ክልል አርጋው ጧት ሲነቃሽ መልስ ስራ አጥ ቢሆን ጥሩ ነው። እንደዛ አይነት ራዲካል የሆነ እርምጃ ነው መወሰድ ያለበት። Gaazexeessaan kun yeroo gartee lolli kaabaa deemaatiin ture yeroo gartee warri keessattuu warri Amaaraa kun jechuudha Tigraayin balleessan akkasuma gartee waa'een federaalizimii jedhamu qoqqoodamiinsi wayyaanee sun badeeti jira Itoophiyaa nuti feenu san nu ijaaraatiira jedheen warri kaabaa warri gartee Amaaraa kun hedduu Abiyyi waliin dhaabbachaatiin turan san kan inni haasa'eedha. Amma waa'ee golaa kana wal qabateeti gartee gadi baafame jechuudha. Muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad akka anamma gartee deemuu fedhu kanatti hin deemuudhaaf malee sila tarkaanfiin gartee biyya kana ijaaruudhaaf inni fudhatuu qabu Oromiyaa kililii 10 godhee Shimallis gartee rafee ganama gizee hirribaa ka'u waan bulchu akka dhabu. Gartee tarkaanfii furdaa akkasii tarkaanfii gartee if duuba deebii hin qabne kan akkasii fudhatee gartee Itoophiyaa takkatti san ijaaruu qaba. An kanaadha gartee silaama tarkaanfiin inni fudhatuu qabu kanatti mul'atu jechuudhaan. Xiinxala lafa kaa'ee jiru gaazexeessaan kun hedduu sabboo gartee waa'ee Itoophiyaa takkattii fi akkasuma gartee Itoophiyaa gudditti durii san faasuudhaan kan inni beekamu. Waan amma Jawahar jedhe kanaan waan wal fakkaatuudhaan gartee waggaa 4 dura akkasiin gartee dubbatame sin jechuu barbaadeetti mee ka Jawahar dhageeffadha. Qophaa'eeti kan deemamaa jiru jechuudha. Wantoota afran kanarratti kan deemame. Federalizimii jijjiiruu, hiree magaalota lamaanii jijjiiruu, dhimma lafaatii fi dhimma pirezidenshalizimii irratti kan mari'atame. Mariin walgahii nu gaayamu ajandaa itti himamne. Walgahii
kora jidu galeessaa waan bara dhufuu mari'achuudhaaf kan dhaamamanii ergaachi gaan booda dhimmi kun kan dhiyaate wal falmisiisaa ta'ee deemaa kan jiru kaleessa eegalee har'a mari'atanii yeroo borullee itti fufaa kan jedhudha. Garuu maaliif amma godhame kan jedhu akeeka adda addaatu jira. Tokko walitti bu'iinsi dalgaa horizontal conflict ummatoota jidduutti akka hammaatuuf ummatoonni yeroo ammaatti haala qalummiinsa jireenyaatiin haala rakkoolee adda addaati irraa kan ka'e fuula isaanii gara mootummaatti deebisanii waan jiraniif ummatoonni ajandaa kana qabatanii akka walitti bu'aniif yaadameeti kan godhamaa jiru. Keessattuu immoo naannoo Amaaraati irratti lolli jiru mootummaan hedduu laaffataa deemaa jira. Kanaaf yoo dhimmoota siyaasa Amaaraa hawwachuu danda'an sirni federalizimii diiguu Finfinnee maal kan yoo kan goonu taate qalbii uummata naannoo Amaaraa akka gara faannoo deeme kana ofitti deeffannaa yaada jedhuun kan deemamaa jiru jechuudha. Akkasumas Amaaraa fi Oromoo jidduutti walitti bu'iinsa ammeessuudhaaf tenshinii fi konflikt ammeessuudhaaf wanni tibba kan Wallaggaatti ta'aa jiru fakkeenyaa fi Giddaa Ayyaanaa Amuruu kana gara olmos walqa'iitti Amaaraa fi Oromoo jidduutti jijjiiruudhaaf itti hojjetamaa jira. Somaalee fi Oromoo har'a naannoo mi'eessotitti walitti bu'iinsa ture turban darbees akkasitti ture konfliktii kana cimsuu barbaadu. Dhimma dirree dhawaa kan fidaniif Somaalee fi Oromoo walitti naquudhaaf dhimma Finfinnee dhimma kaan Amaaraatiin walitti naquudhaaf kan fidan jechuudha. Even walga'iisan keessatti illee wanni qoqqoodamni kun ifatti manifeesti godhee mul'atee jira jechuudha. Akka biraa Oromoo laaffisuu irratti kan hojjetame waggaa 8 dabre kana amma daran laaffisuu structurally laaffisuu barbaadan. Hanga irraa waggoota 8 dabre ajjeesuudhaan maal godhuudhaan walitti buusuudhaan gandaaf qabaleedhaan walirra ijaaruudhaan kan deemamaa ture. Amma garuu structurally laaffisuu yaada jiru qabatanii kan deemaa jiranii. Fakkeenyaa fi waggoota 8 dabre kana uummata Wallaggaa irratti deliberately wanni godhamaa ture maali kan jedhu laaluun barbaachisaadha. Akka isaan mootummaan Oromootu akkasuma ajjeese yani Oromoo irraa akka isaan qollifatan wanni godhamaa ture. Dhiyeenya kana Arsii keessatti amantiidhaan wal qabatee wanni godhamaa jiru. Gaafa jarma ajjeefamee nu hidhamne uummata Tuulamaa Baalee fi Arsii Harargee keessa jiru irratti wanni godhamaa jiru. Baay'ee galaaltu kaarraa kanaaf haalli mijataa akka jiru agarsiisa jechuudha. Warri Amaaraa amman tana waanuma gartee kanaa oliillee yoo godhame Abiyyi yoo godhe Abiyyi inni amanan jettanii yaaddani. Warri duraan deeggaraatiin jiru oowwisee harka dha'uu danda'a. Kunoo gartee isintu shakka malee Abiyyi Oromiyaa kunoo akkanatti diigee gaafa dargiidhaa warada awraajjaa maal waan jedhamu waan akkana kanatu turemi. Akka gartee gaafa dargii saniititti kunoo akkana isinii godhee jira Abiyyiin Itoophiyaa ajaa'ibaa tana ijaaraati jira Oromoo diigaati jira jedhanii shubbisuu danda'an. Angaruu warri Amaaraa deebi'anii ammas Abiyyiin akkuma gartee gaafa duraa saniititti waliin zammatanii inni deeman jedhetin yaadu. Akkasuma ammallee tokko gartee waa'ee magaalota Finfinnee fi Dirree Dhawaati naannoo godhuudha kun gartee ammayyuu dursanii jechuudha naannoo of danda'ee amma Dirree Dhawaan fakkeenyaaf akka Somaaleetii fi kan Oromooti naannoo federaalallee magaalaa federaalallee taate baajannisii federaalarraayi akkasuma gartee Finfinneenis akka bulchiinsa Oromiyaa dantaa addaa maal jedhamee Finfinneen tan Oromiyaati jedhamee yeroo garii akkasii gartee ittiin sossobaa haala akkasii sanii jedhanii amma immoo naannoo of danda'e akka taatuudha. Keessattuu ta Somaalee fi ta gartee Oromoo ta Dirree Dhawaa tanarratti tarii akka gaariitti gartee wal nyaachisuu danda'an kaa rabbi nama haa baasu. Gaafa dhiyoota akkanii haarattuumi paarlaamaa irratti gartee dubbatamee Dirree Dhawaan Oromiyaa jalatti galuudhaaf deemti jedhamee shubbisan akka gaariitti jechuudha. Duuba amma gartee abjuun Dirree Dhawaatis abjuun Finfinnee illee yoo wanti kun hojiirra ka oolu taate achitti goolabama jechuudha. Dantaa addaa osoo hin tahin waan Oromoodhaan wal qabatu jechuudha. Kara warra Amaaraatiinis ufitti gartee nama hammatu ufitti nama gartee yaamuudha danda'a. Garuu warri Amaaraa amma garaa deebi'an mallee harka kennatee Abiyyiidha jedhee yookiin Abiyyi gartee Muuseedha jedhee akkasitti akka gaafa dura sanitti waliin shubbisaa jettanii ni yaaddani. Yoo Oromoo xiqqashoo gartee mootummaa Oromoo jettee ammantan harka dhooytuuf tanaa uf harkaa buusuu yoo taate malee jechuudha. Jowaar kanarratti ibiddaan hin taphatinaa jechuudhaan akeekkachiisa inni kenneef mee. Dhaamsi ani jara waan kana godhaa jiruuf dhaamuu barbaadu ibiddaan taphachaa jirtanii. Haalli kun walitti bu'iinsa biyya sanii daran kan hammeessudha. Dhimma Tigraay wajjin kan imaajan Tigraay sirna federalizimii Tigraay irraa buqqaasu hoggaa fudhatan imaajin gochuun baay'ee ulfaataadha haala qabatama jedhu. Dhimma Tigraay wajjin jirus kan hammeessudha. Oromiyaa keessatti haala jiru kan hammeessudha. Inni dogongoran malee yeroo ammaatti humnoonni siyaasaa Amaaraatis naannoon Amaaraa akka diigamuun barbaadan. Walitti bu'iinsa dalgaatis walitti bu'iinsa garaagaraan jiru. Humna mootummaas kan laaffisudha. Yeroo ammaatti humni nageenya mootummaa akka malee laafee jira. Agartanii humna nageenya biyyattii irratti illee ba'aa biraa dabaluudha. Kanaaf hamma danda'ametti wanti kun dhaabbachuu qaba. Jijjiiramni sadarkaa kanatti godhamu jijjiiramni akkanaa mariif marabbaa koonsensas sadarkaa biyyoolessaatti barbaachisaadha. Kuni deemee bilxiginnaayyuu adda dhoosa. Duuba deemaa yaadadha waan waywachaa ture waggaa 7-8 dura. Ihaadegin diiginaadha. Ihaadeg yoo diigdan takkitiin TPLF fi mootummaa yookiin Tigraay fi mootummaa federaalaa qabdu adda citti waraanatti seenne jechaa turre. Dhaga'uu didaniit Ihaadeg diigan waraansaa gammaa keessaan baane keessa seenne jechuudha. Har'a immoo tarkaanfii kana fudhachuu yoo kan deeman taate guyyaa tokko qabu yoo kan itti deeman taate balaa guddaa biyya sanitti dhiyaateemuuf ta'a.
an dhaamsa dabarsuun barbaade isaanuma keessaa isaanumatu namoonni achi keessaa yaaddoo qaban warri qalbii qaban ofii dubbachuu waan hin dandeenyeef akka wanni kun dhiyaatu na gaafatanii anis waan inni itti amaneef dhiyeessaa jira. Guyyoota itti aanan kana keessatti tarkaanfii isaan fudhatanis yoo isaan badirraa sirraa'een kan laallu ta'a yoo isaan isa deeman taate tarkaanfii akkamitiin dura bu'ama kan jedhu irratti marii kan goonu ta'a. Wantoonni kun keessattuu wantoonni sadeen sun waan waggoota 50 dabre biyya san keessatti hojjetamaa kan uf duubatti deebisu rakkoo balaa haaraa kan uumu sirna biyyaa state Itoophiyaadha kan already laaffattee bututaa jirtu kana kan addaan harcaasu Oromoo fi Oromiyaallee rakkoo hamaadhaaf kan saaxilu waan ta'eef laallachaa sirbaa jechuun hin barbaadu. Akka nama opposition tokkotti miti akka nama waan takka xiqqoo of duratti achi ilaaluu danda'utti wanni ani isaanitti himuu barbaadu this is absolutely dangerous. Dangerous timing, it's a dangerous move. Political capital yeroo hin qabnetti security establishment yeroo laaffate kanatti balaa kanaatti deemuun baay'ee rakkisaadha. Guyyoota itti aanan kana keessatti dhimmoota kanaa fi akkasumas kan amma gola Oromiyaa jedhanii isaan propose jedhan kanarratti tokko tokkoon bulbuleessinee kan dubbannu ta'a. Isa kana akka mormaa keessanii akka yookiin gartee nama isin qeequutitti osoo hin ta'in akka nama gartee achi fageessee fuula duratti waa arguutitti akka nama siyaasa kana gartee waa xiinxalluutitti waan inni isiniif dhaamu yeroo hamtuu keessatti tarkaanfii hamaa yeroo hamaa keessatti gocha hamaa jechuudhaan yoo argartee kan inni dubbate jechuudha. Kara biraatiin Amaarrillee sabboonummaadhaan ijaarameeti jira jechuudha. Naannoon isaanii amma akka diigamu yookiin ammoo gartee akka gaafa durii san Itoophiyaa takkatti qofa miti. Faannoon sabboonummaa qabateeti kan deemu. Abiin sabboonummaa qabateeti kan inni deemu. Naannoon kun ijaarame kun akka diigamuun barbaadan tarii babal'ifachuudhaaf lafti gartee kiristinnaa ka'ee kennafaa jechuu waan akkasiisanidha faa ta'uu danda'a malee jechuudha. Kara biraatiin ammoo lafti gartee kan dhuunfaati jedhameeti jira. Abbaan barbaade bitachuu abbaan fedhee chabaachabuu danda'a jechuudha. Warri badhaadhinaa kun hanga dhufe gartee sirna gartee wayyaaneen ijaarteetiin deemte kanaadha kan yeroo gartee dheeraa wal nyaalchisaatiin jiru Oromoo gartee kan qoqqoodaatiin ture Oromoon akka gartee hin guddannee fi akka gartee Oromiyaan hin guddanne akka hin tokkoomne gartee kan godhe sirna jarri ijaartee deemte kana hanga tasgabboonee sirna mataa kennaa ijaarannee akkasiin gartee gaafii Oromoodhaa dhugoomsinutti kan jedhamu dhaaduu ture jechuudha. Karaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatiinis kaabiroota adda addaatiin jechuudha. Suni tarii waa'ee golaa kanaa fi akkasuma gartee waa'ee lafti kan dhuunfaa ta'uu fi waan federeeshinii kana ta'uu tarii yoo gartee isa kana taheetiin gartee as bahee kan hojiirra oolu taate walumaan itti dhufneeti agarra. Mee isin maal isin fakkaata? Komantii jala barreessaan abdii moobaala biraan qophii biraatii waliin deebinutti nagayaan naa tura.